Akkam nagaa keessanii dhaggeeffattoota chaanaalii Dooktar Namoonaa Boonsaa har'a namoota turee jira waa'ee baqaqsanii dahuu yookiin Cesarean section isa jedhamu. Inni guyyoo maal ta'ee karaa kanaan danda'amu dubartoonni yookaan baqaqsanii dahuun miidhaan isaa maalii eeggannoo dura barbaachisan maal ta'e kan ta'u gara baqaqsanii kan ta'u gaggeeffamaa akka jedhu baqaqsanii dahuu yookiin Cesarean section inni jedhamu kun karaa garaatiin jechuu karaa garaa gara gadiitiin isa baqaqsanii daa'imni pilaasentaa fi tishuun gara alaatitti akka bahu karaa ittiin taasifamudha. Egaa dhiyeenya kana baqaqsanii dahuu kun akkaan bal'ateera biyya keenya keessatti illee baay'ee parsantii guddaadha. Sababoonni kanaan wal qabatan maali yoo inni jennu sababoota garaagaraa kaasuu dandeenya. Isaan keessaa tokko dubartoonni malnutriishinii irra nyaataa qabaachuudha, qaamaan hir'ina waan qabaniif dahuu dadhabuudha. Umrii malee heerumuudha, da'umsaaf haala mijataa dhabuu, hordoffii gochuu dhabuu, dhukkuboota akka pirikilaamshaa waliin dhiibbaa dhiigaa yeroo ulfaateef saaxilamuu, dhiiga fi akkasuma maal presentation maal position kan jedhamu daa'imni kallattii isaa jijjiirachuu, brief presentation, transverse lie waan akkanaa kanneen qabaachuun sababoota ijoo ta'eera. Keessumaayyuu malnutriishinii naannoo tokko tokkotti naannolee itti baay'atu qabama. Oromiyaa keessaayyuu naannoo itti baay'atu naannoon akkasiin jira jechaadha. Erga kana jenne wantoonni akka baqaqsamaniif taasisan maal fa'aa yoo jennu fakkeenyaaf karaa haadhaatiin yoo jenne fakkeenyaaf dubartiin fistullaa qabaattee fistullaa jechuudha qaamni fincaanii fi qaamni karaa sagaraa baasuu waliin bahuun ka'e ta'e guulfaa kan muuxatu inni sun yoo sirraa'eef jiraatti ta'e inni sun miidhaarraa waan gahuuf ripeerdi fistullaa sun yoo jiraate elektiif qaxaroo qabatteetiin karaa baqaqsaatiin dahuu qabdi. Inni biraa dhukkuboota qabaatte dhukkuboota ishii miidhuu danda'an karaa da'umsaati. Fakkeenyaaf dhukkuboonni yoo qabaatte HIV yoo qabaatte genital herpes yoo qabaatte genital herpes inni jennuun kun vaayirasiidha. Karaa daa'imaatti akka malee darbuu danda'a yeroo da'umsaa san karaa herpesiin kun yeroo baay'ee hidhii namaatii fi qaama saalaatii baay'inaan kan miidhu. Kanaafuu karaa daa'imaatti hogguu waan darbuuf daa'ima miidhuu waan danda'uuf isa kanallee yoo qabaatte fi dhukkuboota hargansuu garaagaraa dhukkuboota cimaa haadharra miidhaa gahaa jedhamee yaadamee yoo kan qabaattu ta'e haasa akka miidhamneef baqaqsamuu dandeessa jechaadha. Inni biraa dhiitaa fi tumarii garaagaraa kansarii garaagaraa akka qabaattu ta'e fakkeenyaaf faayirooyid waan jedhamu jira dhiitaa garaagaraati gara gadii jechuudha akka daa'imni kan dhalannee godhuu fi sarvaayikaal kansarii waan akkanaa kanneen waan karaa bahiinsa san cufuu danda'u yoo kan qabaattu ta'e. Baqaqsamuu dandeessi jechaadha. Inni biroo yoo tana dura CS'n deesseeraati. CS'n deessee kan jiraattu ta'e CS yeroo lamaa fi sanaa ol deesse taanaan yeroo lama deesse taanaan baqaachi boodallee CS'dha jalaan dahuu hin dandeessu lama CS'n deesse taanaan lama baqaffaafamte taanaan achi booda baqaa CS'dha carraan isin qabdu tokko deesse taanaan jalaan yaaluu ni dandeessi. Yoo tokko qofa CS'n baqaffamtee kan jirtu ta'e jalaan dahuu ni dandeessi yaaluu ni dandeessi inni kunis carraan isin jalaan dahuu jiru hanga parsantii 67 garuu seerota guutamuu qabantu jira jalaan dahuudhaaf maal fa'aa isaan kan jennuuf hin laalla tokkoffaa CSC tokko qofa kan deessu hin ta'e jalaan deessi CSC'n kun immoo gosa garaagaraa qaba lower transverse vertical transverse J shaped waan garaagaraa classical waan jedhamutu jira isa kana keessaa low transverse kan jedhamu karaa ga'aan muramee inni sunillee iri achi dagalee yoo kan ta'u ta'e. Dagalee yoo kan ta'u malee gara olaatiin muramee fi vertikaalii ta'e taanaan jarri kun carraa tarsa'uu gadaamessa isaanii dabalu yuutiraan raapchar waan jedhamu kanaafuu karaa saniin danda'amu loo tiraansvarsi ta'uu qaba. Lammaffaa ciniinsuun ofumaan kan eegale ta'uu qaba. Kan dawaa kennanii fi ogeessi dawaadhaan eegalchiisu otoo hin taane kan ofumaan eegalchiise ta'uu qaba. Ulfi sun tokko qofa ta'uu qaba. Lakkuu ta'uu hin qabu. Deebi'ees kan mataan dhufe vertikaal ta'uu qaba. Akka dabe yookiin kan dalgaan jiru yookiin kan cinaachaan jiru ta'uu hin qabu. Tilmaamaan ulfaatinni daa'ima saniillee yoo xiqqaate maakirosoomiyaa ta'uu hin qabu 4 kiiloogiraamii gadi ta'uu qaba. Kiiloogiraamiin daa'ima sanii 4 gadi ta'uu qaba. Haati fedhawoo kan qabaattu ta'e mas fedhaadhaawoo kan jiraatu ta'e. Deebiin lammallee iddoo wanti kun itti yaalamuu danda'u iddoo baqaqsanii yaaluu hin danda'amu. Where Cesarean is available iddoo ta'etti iddoo baqaqsanii osoo rakkoon kan uumatee baqaqsanii kan danda'amu ta'etti yoo iddoo kana ta'e jalaa yaaluu dandeessi dahus ni dandeessi jechaadha. Yoo takka qofa baqaqsanii kan deessu ta'e yoo lamaa fi sanaa ol ta'e bakka
elective CSC kun bakka lamatti qoodama emergency fi elective jenna emergency yoo jennu kun yeroo muddamsuu tasa dhibee waan dhukkubeetiif tasa dhiigni cimaan itti dhufee yookaan dhiigni akka malee irra garagaree kilaamshaa waan jedhamutti fidee tasa kan hojjetamudha inni kun. Inni elective jedhu immoo qaxaroodhaan jechuudha. Qaxaroon yeroon ga'ee ogeessi murteessee rakkoo sana beekee kan murteessu inni kunillee yeroo baay'ee torban 39 akkana jidduu kanatti hojjetama hanga 41 40 hojjechuu danda'a 39 ta'e gaariidha. Isa kanaan hojjetama jechuudha. Karaa haadhaa irraa isa kana inni biroo immoo CPD jedhamu yoo kan qabaatu ta'e CPD jechuun tasa mudhiin haadhaa qaama sanii baay'ee oli dhiphaa ta'e yookaan qaamni daa'imni ittiin dhufe mataan isaa guddaa ta'e dahuu kan dandeenye yoo ta'e obstructed labor jennuun yoo ciniinsus kan danqame ta'e daa'imni sun yoo dalgaan kan jiraatu yookiin faallaa kan jiraatu jechuudha ta'e yookaan immoo dawaa kennanii fi dawaan akka ciniinsuu dawaan eegalchiisanii dawaan sun feelli kan ta'e feelli induction yookiin augmentation jennuun. Inni biroo dhukkuboota garaagaraa walumaa galatti jennee irraa HIV uumamaa kan yookaan ta'u ta'edha. Karaa daa'imaatiin daa'imni yoo maal ta'e akka CSC'n hojjetamu taasisa inni jedhuuf tokkoffatti daa'imni sun yoo kaa'affanamu ta'e narri assuring fetal rate pattern waan jedhamu yoo qabaate dhaannaan onni isaanii daa'imanii akka malee ol ka'ee yoo gaggeesse daa'ima saniif akka du'uuf kan sodaachisu ta'e inni kunillee dhaannaan daa'ima onni inni nagaa 120 hanga 160 110 hanga 60 hedduu kanas baay'ee rakkoon qabu garuu kana gara 110 bu'ee fi 160 ol taare taana narri assuring fetal rate pattern jedhama. Kanaafuu daa'imni yoo san dafee immediately akka daa'imu taasifamaa jechaadha. Akka baqaqsamee deessifamuu qaba. Inni biroo daa'imni yoo sirriin jiraan fakkeenya hudduun kan dhufu ta'e mataan dhufuu qaba. Hudduun kan dhufu ta'e hudduun dhufuu qofaas miti hudduun dhufee tokkoffaa luka tokkoo gabbaasu footling bridge isa jedhamu kan ta'u ta'e lammaffaa mataa isaa akka malee kan dheeresse yoo ta'e bridge ta'e jechaadha extended neekoo kan ta'u ta'e fi ulfaatin isaa kiiloogiraama 3.5 ol kan ta'u ta'e baqaqfamuu qaba. Inni biraa daa'imni lakkuu yoo ta'e daa'imni lakkuu ta'e inni jalqaba dhufe sun afurra jiru sun yoo mataan hin dhufin hudduun dhufu ta'e nan sefaalik kan jedhamu ta'e mataan hin dhufin inni biroo immoo rakkoo uumamaa qabaate kun jeenital anomaalii koordiyyuu afoo dhufeedha. Koordi prolapsii yoo qabaate akka malee bishaan dhangala'aan xiqqaa yoo ta'e severe oligohydramnios yoo qabaate daa'imni sun akka malee yaratee kan jiraate guyyaan isaa yaratee kan jiraate yoo ta'e severe IUD yoo qabaate akkasuma ulfaatin isaa baay'ee guddaa yoo kan ta'u ta'e maakroosomiyaa kan qabaatu ta'e akka deeffamu taasisaa. Inni biroo haadha irratti obbaatiin karaa obbaatiitiin jechuudha. Obbaatiin daa'ima dhufe pilaasintaa piriiviyaa jedhamu illee kan ta'u ta'e jalaan deessifamu damni baqaqfamti. EPH waan jedhamu jira garuu inni kunillee godha dhiigatu haadha irratti mul'ata. Inni kun jalaan deemuu ni dandeessa garuu yoo dhiiga cimaa qabaatte active bleeding waan jedhamu yoo dhiiga cimaa kan qabaattu ta'e garuu akka baqaqfamtu taasifte jechuudha akka haadharra miidhaan geennee fi walumaa galatti wantoota kana wanni sodaatamu wanni ijoon dubartoota na dura CSC kanaan daa'imatti tarsa'uu gadaamessaati. Tarsa'uu gadaamessaa yookiin uterine rupture isa jedhamudha. Kanaafuu uterine rupture mallattoon isaa waan akkamii dhukkubbii cimaan iddoo duraan baqaqfame sanii itti dhagama. Dhiigni karaa jalaatiin bahuu danda'a. Vaginal bleeding bahuu danda'a. Daa'imni bakka duraa gadhiisee qaama keessa socho'uu dhabuu danda'a. Daa'imni gadhiisee rupture gadaamessi rupture taanaan gara alaatti itti ba'a. Kanaafuu daa'imni sochii daa'imaatiin dhageessu jechuudha. Ammas deebi'ee daa'imni da'umsaaf yoo gaddeemaa rosan gadi hin deemuu fi homaa gaddeemsan agartu. Ammas deebi'ee dhukkubbiin akka malee itti dhagamuu danda'a. Dhaannaan onnee ishee akka malee dabaluu danda'a. Kunniin mallattoo uterine rupture tarsa'uu gadaamessaa ta'uu waan danda'u dubartoonni tana dura achiin daanii jiraatan yookiin baqaqsaa qaban jechuudha. CSC kana qabanii of eeggannoo kana garaan of eeggannoo guddaa godhuu qabu. Akka ammaa olii jennetti gabaabatti dubartoonni waan garaagaraa qabanii dur ogeessa walumaa galatti dubartoonni CSC qabaatan dhiisanii hordoffii ulfaa gochuu qabu. ANC hordofuu qabu. Kanaaf ogeessi itti himaa jechaadha dursee. Kanaafuu dursee yoo itti himate lama laffisana ol qabaatte odoo ulfinee gariin baqaqfamti yookaan hin qabaanne takka taatu immoo yaaluudhaaf jalaan da'uu waan dandeessu ogeessi itti himu iddoo ogeessi jirutti hordoffii isaa wajjin kan gootu ta'a jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabdi? Hordoffii ulfaa gochuu qabdu jechuudha. Hordoffii ulfaa gochuun kana qofa osoo hin taane waan baay'ee irraa siin barbaada jechuudha. Pikilaamshaa waan jedhamuun, ikilaamshaa waan jedhamuun, APH, PPH maal wantoota jedhamu wantoota baay'ee yeroo ulfaa dhufan kan hunda irraa siin baraaru waan qabuuf isa kana gochuu qabdi. Inni biroo kamtu beestiidhaan kan jedhu vaginal deliveryidha. Inni uumamaa akka gahu hin jiru wantoota baay'een inni uumamaa gaariidha. Dhukkubbiin namattis dhagahu gaariidha. Inni biroo ogguu uterine rupture kanaan wal qabatee tarsa'uu gadaamessaa kanaan qabatee CSC deesse taanaan haa takkoo turte gaariidha. Mala itti ulfaa fayyadamtee irraa yoo turtee kan deebitu ta'e gaariidha. Fakkeenyaaf 8 months gadi ji'oota 18 deebitee kan deessu ta'e carraa uterine rupture dabalaa deema. Carraa uterine rupture yeroo isin daftee walitti kan deessuu fi haala
baqaqsaa saniiti. Baqaqsaan sun gosa qaba. Gosni inni qabu keessa karaa jalaatiin dalga ta'uu qaba. Hiriyool vertikaalii ta'uu danda'a. Wantoota kanarratti hundaa'ee baqaqsaan sun yuutiraan raapcharii sun hin cabara. Fakkeenyaaf kilaasikaal gubbarratti hojjetamu ta'e parsantii isaa baay'ee dabala. Hadhaaf asumarratti xumuraa torban yeroo biraa bal'inaan walitti deema. Sorry, alagaan irraa jiraata. Takka faladhee lafa isaarratti.